Ashama arkafuune kabajamtootaa fi jaalatamtootaa hordoftoota obsaan boojjalitti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii ana buleettiin keessa manan jiru mandaraan jiru safaran jiru keessatti nagaa guutuun qabaata nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galan haa ta'u akkasumaan bakkee jirtanitti immoo obboloonni kiyya hordoftoonni kiyya hundumti keessanuu nagaa keessa akka taatanii abdii fi amantiin qaban isiniin jedha. Har'asi obsee maal qabattee nuu dhuftee jechuu dandeessu ergaa tokkoon isiniif qabadhee dhufee waan dhaamsa tokko jechuudha dhaamsa tokko isinii dabarsuun barbaada. Innis akkasuma akkuma jirutti ta'ee jalqaba viidiyoo kiyya itoo hin ilaalin like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu walaa guddisnu walaa gargaaruun isiniin jedha. Akkasumatti immoo hordoftoonni kiyya warreen like share subscribe naaf gochaa jirtanii guddaa isaa eebbifamaa waaqayyo isinaa eebbisu akka wanta bareedaa tokko wanta gaarii tokko hojjedhee gara keessanitti dhufuudhaaf na jajjabeessaa jirtuun isiniin jedha eebbifamaan isiniin jedha waaqayyo isinaa eebbisu. Akkasumaan immoo warreen maatii kiyya hin taane like share subscribe gochuudhaan nabkee dhaabbadhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Obseenoo har'a maal nuuf fiddee dhuftee jechuu dandeessu jechuudha. Ani har'a wanti isiniif fidee dhufe wanta tokkotu jira jechuudha. Obboloota kiyya biyya harabaa biyya hambaa deemuudhaaf qophiirra jiran yookiin immoo deemsisuudhaaf obboloonni waamaa jirtanii fi jechuudha. Annaa viidiyoo tokko safara TikTok irratti arguu dandeessu garuu viidiyoo sana daawwannee walitti deebi'a. Borna darba jettee lammii koo gaafa biyya baatee jiru nabdu taatee saba koo rakkoo lakkuu taatee qilleensi biyya ormaa maakoo baasiraasa gali biyya baakee haajaa rabbii baasa. Oli laalaan samiidhaa samiin ni fagaata. Gadi laalaan dacheedhaa dacheen ni jabaata. Dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu. Gara jabeettiidhaa malaa namaan ibsu. Namni biyya bahee maal qananii qaba. Biyya isaa yaadatee. Obboleettan kiyyaa viidiyoo sana daawwattan jedhee abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo kana mucayyoo tokkotu hordoftuu kiyyaadha. Biyya Dubaay jirti jechuudha. Biyya Dubaay jirti jechuudha. Viidiyoo kana TikTok irrattis olii gadi deemaa ture. Garuu namni qoosaaf sirbi waan irra jiruuf gara qoosaatti wayiniin immoo yaani jira miti reega rakkoo isaanii namni baay'inaan hin hubata jedhee yaaduun. Yaani kan rakkatee beeketu namaa bara malee kan rakkatee hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun hordoftuu kiyyaadha biyya Dubaay keessa jirti. Viidiyoo kana irratti baasiitii viidiyoo nuuf hojjedhu. Maal jedheen viidiyoo hojjedha jedhee yeroon gaafadhu viidiyoo kana irrattiin obboloottan keessan biyya Arabaa keessa warri jirtan gara biyya hambaatti birrii hedduutti kanfaltanii gara biyya hambaatti erguudhaan dura akka isaan eessa deemu hojiin hin jiramoo hin jiru jedhanii akka obboloota isaaniitiif qoratan jalqaba birrii erguun dura. Namni tokko obboleettiin tokko obboleettii kee biyyaa baasuu barbaada yoo ta'e dursitee eessa akka ishiin galtuu fi biyya ishiin deemtu keessa hojiin hin jiramoo hin jiru jettee hiriyoota kee miidiyaa irratti beektu gaafachuun barbaachisaadha. Ijoo koo hundumti kee obsi ati gaafattee biyyaa baatee naan jechuu dandeessu. Miti an gaafadhee miti kan hin biyyaa bahe. Garuu carraadha. Kanaaf obboloonni keenya birrii kuma hedduu kanfalanii biyya Dubaay keessatti rakkachaa jiru. Balballi itti cufamee mana dallaalaatti dhiitamaa kabalamaa jiru. Hojiin hin jiru jedhu. Dallaalaan birrii Dubaay birrii 50 nyaachuuf jecha Dubaay hojiin hin jira'ee ijoolleedhaaf hojjetee herga. Yeroo ijoollee kana hergu maal ta'u ijoolleen kun dhaqanii hin taa'u jechuudha. Dubaay keessatti an deemeen beeku akkanatti himametti jechuudha. Akka horii ilaalamtee torbee tokko hojjettee ilaalamtee deebita. Seeraan hojjetta taanaan hojjechuu baannaan immoo hin deebisaa jechuudha. Kanatu jira jechuudha seerri isaa. Kanaaf obboloottan keessan biyya sana keessatti ergitanii dura dararuun dura birrii erguuf hin dura obboleettiin kee biyya kam deemuu qabdi. Biyya kamiyyuu nagaa hin qabu obboloota. Biyyi kamiyyuu yoo waaqayyoo nama eegee nama gargaare malee nagaa hin qabu. Garuu wanti isin gochuu qabdani nageenya qabaachuu fi
maallaqa gaa argachuu ishii yaaduu qofa osoo hin ta'in biyya kam keessa hojiin jira biyya kam keessaa dalagdee obboleettiin kiyyatoo inni karaattatamiin dalaalaan otoo reebiin mana dalaalaatti otoo rakkatiin hojjettee of jijjiiruu dandeessi jettanii yaaduun barbaachisaadha. Ani akka kiyyatti jechuudha. Ani akka obseetti akka warra kaanii otoo hin ta'in jechuudha. Kanaaf obbolootan keessan biyyatti birrii ergitanii fi biyyaa baastanii obbolaas ta'u durbiis ta'u firas ta'u kamiyyuu goddanyaa maan ta'in namni wal guddisuuf hin tattaafata. Wal guddisuun akkuma jirutti ta'e namni sun yeroo miidhamu hamma yeroo miidhamu obboleettiin kun na guddistee hin jedhu waaqa sitti waama. Jireenyi kiyyan karaattatee siin jedha. Isa dura si kadhatee maal siin jedhee biyyaa baay'ee osoo hin ta'in guyyaa gaafa tokko hojii malee hoolee rakkoon tokko itti dhufeera taanaan ofumaan deebi'ee waaqa sitti waamaa jechuudha. Kan immoo kan godhu eenyudha? Nuyi mataa keenya. Siidha hanaadha. Maaliif jalqaba birrii hirkuun dura eessa hojiin jira? Mucaan kun hojjechuu dandeessi? Biyya kam keessatti hojjechuu dandeessi? Amma biyya kam keessa hojiin jira? Biyya kam keessa hojiin hin jirre jettanii ilaaltanii obboloota keessan yoo biyyaa baastan yoo gargaartan baay'ee namatti tola. Garuu utuma hin gaafatin biyyuma Arabaan deema jetteef, Dubaayin jalqabe jetteef, Saawudiin jalqabe jetteef birrii baastee hin argiifin. Namni birrii malee gonkumaa socho'uu hin danda'u. Kan obboloota keenya dararu nuyi mataa keenya ijoollee biyya Arabaa jiru. Nuyi mataa keenya miidiyaa irratti achi paawudarii shoofitti dibdee warreen paawudarii dibattan. Yaani annama tuquuftoon ta'e warreen paawudarii dibattan. Sa'aatii tos hin kennamin. Naamii madaamii eeggachaa, kottee madaamii ofirratti eeggachaa miidiyaa irratti baatanii wantoota garaagaraa warra hojjennu wayii warra hojjettan. Hojjechuun waanuma jiru. Warreen akka bakka waan isiniitti tolee waan bakka jira miti yaani jireenya fataa jedhe jiraachaa jireenyatti michoo nama tamachoo jiraachaa jirtan fakkeessanii viidiyoo hojjettanii ijoollee biyyarraa yaastanii karaa galaanarraatiin karaa dallaalaatiin dhumaa jiru. Sababni kun yoo numa mataa keenya warreen miidiyaa fayyadamu batalaa TikTok, Facebook, YouTube kanallee maybe warra biyya keessa jiran mana hin daawwatanii maaliif Wi-Fi hin jiru akka biyya Arabaa waan ta'eef biyya keessa warra jiran amma hin daawwatan viidiyoo wanti kanaa jechuudha. Yoo citee akka tasaa ta'e yoo ciccitee TikTok irra yookiin Facebook irra baheen alatti namni Itoophiyaa keessa jiru YouTube irratti maal akka dalagamu hin beeku. Maaliif argeen jira waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen achirratti hin baatanii wanti taatan fa'i. Ani maaf daladuu maaf kana gootu jechuu kiyya miti. Dalaga garuu obbolootan keessaniif yaada. Obbolaa biyya keessa rakkattee jiraachaa jirtuuf yaada. Yeroo sana waan qabdu abbaa ishee gurgursistee harmeeshii sa'a ilmachaa jirtu. Almeeshii afaan goggoskitee abbaa qonna tokkittii qabu yookiin sangaa tokkittii qabu gurgursistee sababbii nu achirraa akkas taanuuf nan deema. Abeet! Abeet! Nagaa oolte? Yaa jira eeseen ilaalladhu. Ifama guddaa obboloota kiyyaa namatu nu waame kanaaf kan baheen isin jedhaa sagalee addaan kuteen isinitti deebi'ee kanaaf obbolootan kiyyaa kanaaf obbolootan kiyyaa akkan jalqaba irratti dubbachaa ture obboloota keessan hin dabarsinaaf jettanii ayyallaatti nuufina nuyi daqiiqa sekendii 49 sekendii 59 TikTok irratti baanii kan utaalu TikTok irratti baanii kan waan barbaanne haasofnu akka garaa keenyaa kan taanu ijoollee biyya keessa jiran balleessaa jirtu. Kanaaf irraa of eeggadhaa. Amma barbaadan taphachuun akkuma jiru ta'ee yaani namni tokko hin taphatiin jechuu barbaadee mitan taphadhaa waan barbaadan jedhaa garuu namaaf yaaduun keessatti haa'umamu. Obboloota biyya keessa jiran rakkatanii jiraatan abbaa fi haadhaaf abboomamaniif yaaduun nu barbaachisa. Kanaaf obboloota kiyyaa akkasiin isin jedhaa kanas maal fankaasee obboleettii kiyya tokkotu hordoftuu kiyyaadha.
baay'een ishii kabajaa baay'ee ishii jaaladha nama na jajjabeessituudha yuutuubii chaanaalii hin qabdu garuu na jajjabeessiti jechuudha karaa keessaatiin kanaaf dhaamsi kun ijoollee biiroo Dubaay keessatti rakkachaa jiran ijoollee biiroo Dubaay keessatti rakkachaa jiran biyyoota garaagaraa keessatti rakkachaa jiran if ergaan kun haa darbu nu gargaarii naan jette ani hordoftoota baay'een qabu garuu hordoftoonni namti qabu keessaa namni tokko yoof qabatee hojiirra oolchee baay'ee natti tolaa jechuudha kanaaf obbolootan keessan biyyaa hin baasinaa batalaayi hamma hojiin hin jiru kun ijoolleen biiroo garaagaraa keessatti rakkachaa jirti saawudiitti akkasii Dubaayitti akkasii Yoordaan immoo inni himamu Beeruut immoo iyyummaa ishiitiifuu dhiisaan isinii jara kanaaf obbolootan keessaniif yaadamuu obbolootan keessaniif yaadaa maaliif wal gargaaruu qabna malee wal miidhuu qabna nu kana akkasiin isiniin jedhaa hundumti keessaniyyuu waan na hordoftaniif waan na dhaggeeffataniif waan like share subscribe gootaniif guddaa isaa galatoomaan isiniin jedhaa waaqayyo isinaa heebbisuu heebbifamaa isiniin jedhaa waaqayyo isinaa eebbisuu nagaa fi hayyaanni haraara waaqayyo isiniif haa baay'atu viidiyoo biraas immoo akkan irratti isiniif hojjedhu yoo barbaadani viidiyoo biraa koomentii jalatti na barreessaa isiniif hin hojjedha isiniin jedhaa badeen jedhamu nan dhufamu asii jechuudha deebi'ee dhufee jira viidiyoo waliin dalannaa waliin itti fufnaa walaa jajjabeessinuu walaa gargaarru isiniin jedhaa galatoomaa eebbifamaa dubbiin dubbadhe keessatti jechan jedhe keessatti dogoggora yoo tokko jiraate adaraa waaqayyo dhiifama naa godhaa bira naa taraa obsee kana dogoggortee taanaan jedhaan isiniin jedhaa eebbifamaa waaqayyo sana eebbisuu shaalama.